anis jiraattu ijoollee biyya ormaa ijoollee biyya beeloo keessa jiraattudha. Akkasuma ergan Itoophiyaa dhabee waggaa takkaaf ji'a ajaa'ibichaaya. Akkasuma waa'ee damoosatii wal qabatee ana argee kun akka obboleewwan kiyyarran keenya akkanaa dabarsituuf hin barbaade. Akkasuma jimaata seerga qadaame seerga sanbata seerga oduunaan jettu akkasii ji'a torban jalaa guutee akkasuma bakka jireenya mana arabaa keessa waan beektuuf jireenya ishee baay'ee natti ulfaate. Akkasuma mana isheetti ba'uu deemuu nan barbaade. Yeroo deemu kana mana haadha abbaa kootii wayiin obboleessa kiyyaatitti deemu waan ta'eef mana alagaatitti qayyaradha. Aduun ani mana kanaa bahee mana namaatitti qayyaradhe akkasuma hambaatiin dallaalan. Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hadallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadde isin deebi akkuma mata duree irratti argitanii. Ishii gara viidiyoo keenya kanarratti osoo seenne duratti warri chaanaalii kanaaf haarawaa taatan sabskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama. Wantoota garagaraa isin biraan keenya keessattuu rakkoo biyya ormaa irra jiran wantoota garagaraan isin biraan gahaan ture gahas jechuudha. Waa baay'ee irraa hubattan jedheen asxaaba chaanaalii kanarra. Ijoolleen tokko maqaa kee keessa seennee YouTube irra Facebook irratti argina. Gara YouTube yoo seenu search yoo goonu seenaatuuf jedhuun bahu seenaa jaalalaa seenaa wifi maal ka jedhutu nu baha jettanii inni dhugaadha. Akkasitti isin baha. Search yeroo gootan isin bahu maqaan kiyyaa garuu wantoota viidiyoon gadhiisu irraa viidiyoon sanirraan search gootanii argachuu ni dandeessanii hagan sirreessutti jechuudha. Viidiyoon gadhiisu irraa fakkeenyaaf jireenya biyya ormaa maal jettanii fa'aa osoo barreessitanii hin argattan. Wantootaan viidiyoon gadhiisu irraa fakkeenyaaf kan Facebook irratti argitan san isuma achirratti barreessan dhuftanii asiin barreessitanii gara YouTubetiin akkasiin chaanaalii kiyya argachuu ni dandeessanii garuu nan sirreessa fuuldura akka argattan jechuudha. Ishii kana yaa ta'u hadda rakkoo obboleettiin teenya keessa jirtu kan ishii raga'e kun kanarra gahe kun isin irra gahin jettee jirti. Namni tokko itti lixee namni kun ammoo akka duubatti irraa deebi'uudha. Viidiyoo kanarratti kan osoo hin taane viidiyoo waa'ee doolaaraatti wal qabsiisee viidiyoo 3 ol hojjedheen jira. Innis ammoo namni akkanatti baay'ee kasaaree jira kan ji'a 7 mucayyoon tun damoosa ishii dhoorgatanii damoosa ji'a 7 ol fuudhanii doolaarri hin jiru osoo hin jenne isiruma nuyyuu waan nyaannu qabnudha kan isaan jedhani. Doolaarri hin jiru osoo ta'e birri biyya kanaatti nu bakka buusattee akkan tanan dura isin hin jedhe jechuudha. Mataan dhabuurra doolaara haayi doolaara malee hin fudhannu jettanii mataan dhabuurra birri biyya kanaa fudhattanii yookaan birri biyya biraatiin jijjiirrachuu yookaan mootiyyuu waan ta'e warqiidhaan bitattanii galtanii biyya keessan irratti gurgurachuu isin hin jedheen jira. Kuni maaliif rakkoon akkanaa kun isinirra hin gahiniif mataadhaan dhabuun baay'ee ulfaata ijoollee. Kanaaf damoosa keessan ifaajee keessan dhiiga keessan halkanii guyyaa itti jiidanii kuftanii hojjettan asuma xiqqeessanii nuyyuu waan nyaannu hin qabnu hojjedhan baay'ee ulfaata. Waan nyaannu hin qabnu yeroo jedhan isintu nyaata bitaaf natti fakkaata. Kanaaf isinitti ulfaata lakki ammallee baay'ee na gaggaafachaa jirtanii doolaarri hin jiru akkam taana warri jettan birri isaaniirraa fudhadhaati waan ta'een bitaa galaa gara biyya keessanii baqa. Falli jiru kana mataadhaan hin dhabina please. Mucayyoon tun nama baay'ee rakkina keessa galtee jirti. Kanan hojjedhu maatii iddoo lama mana lama keessan hojjedha. Haati namitti yookaan madaami tanaa halkan dhibba hirriba keessan akaastuuf hin dandeessu sana shinti beetii fida. Yoo guddatte sa'aatii 4 rafa kan ishiin jettu dhugaa rabbi. Ana mana bilbilee ishii wajjin haasa'eetti kanan viidiyoo kana hojjechuun naka kaase jechuudha. Yoo guddatte sa'aatii 4 rafee bula. Sa'aatii 4. Sa'aatii 24 keessatti sa'aatii 4 hirriba argachuu jechuun baay'ee ulfaata. Kana keessattuu damoosa ishii hin qabnu nuyyuu waan nyaannu hin qabnu jedhanii gaafii akkana xiqqishuu tana hoo deebisaniif haga mucayyoo tana irratti dhiibbaa fida. Ishiirra qofa yookaan immoo rakkoon ishiirra gahe kun isin hundarra hin geenye kanaan ammallee irra deddeebi'ee isin dabarsu. Bilis viidiyoo tana hundaafuu sheer godha warri biyya arabaa keessa jiran keessattuu warri beeruuti keessa jiraniif. Rakkoon kun kan jiru ammallee waa'ee doolaaraatti wal qabsiisee rakkoon kan jiru biyya kana keessatti waan ta'eef rakkoon mucayyoo tanaa isinirra ammallee akka hin geenye. Waan akkanaa kana osoo sheer gootanii namni tokko rakkootti jige kun akka rakkootti hin jine osoo gootanii baay'ee bareeda. Isin waan biraarratti jechuudha mucayyoo kaleessa
YouTube irratti qullaashi gadhiisan jala deemtanii namni mucayyoo san arrabsitan koomentiidhaan waan adda addaa jettanii arrabsitan ofuma arrabsitan. Namni rakkoo namaatiif rakkoo kiyya jedhee hin fudhanne inni namaa miti dhugaan isin jedha baay'ee natti ulfaata jechuudha. Jechuun baay'een aarees kaleessa dhugaa dubbachuudhaaf. Mucaan inni gadhiise isinoo jala deemtanii maalidha akkasii bagaasittiin eenyudha ati ofuma arrabsite. Dubartiin dubartii irratti waan murteessuudhaaf xiqqoo safuudhaaf illee maqaadhaaf illee xiqqoof qabachuu qabdanii warri koomentii jala deemtanii arrabsitan garuu ishin homaan taatu rabbi fayyaa haa kennu baay'ee ulfaata. Garuu san irratti hoy jechuun nama akkanatti gufee damoosa ofii kan ji'a 7 dhabu kanaaf namni kunis akka namni biraan nagaa haa viidiyoo tana. Kun ammoo damoosa keessanuu fudhattan anaa fi miti amallee kan fudhattan of mataa keessaniifi. An damoosa ji'a 7 miti kan bultii 7 akka dhabdan hin barbaadu. Kanaaf akka dhabdan hin barbaadu waanan jedheef siruma filannoo biraa dhabee tanan yoo danda'ame birrii biyya biraatiin akka bakka isinii buusan yoo danda'ame tokko faaratti. Lammaffaa siruma lakki dolaara hin qabnu birrii asii fudhadha yoo isin hin jedhan mataan akka mucayyoo tanaatitti dhabuurra irraa fudhattanii warqiidhaan muka bitattanii biyya keessanitti galtanii gurgurachuudha. Uffataa miti gatiitti bitan yookaan meeshaa shaklaa cabuu miti gatiitti bitattan warqiidhaan bitattanii biyya keessanitti yoo galtan gurgurachuu dandeessanii. Kuni filannoo isa dhumaati jechuudha. Kuni akka hin dandamne hin beeytanii filannoon biraa hin jiruudhaaf kanan filannoo tana isinii kaa'i. Kanaafuu ammallee viidiyoo tana hundaafuu sheer walii gochuu hin dagatina. Mucayyoon tun baay'ee rakkoo keessa jirti. Akkasuma halkan iyyuu hirriba argataa hin jirtu. Akka ishiin nan jettutti dubbii baay'ee nan jechaa turte. Ishiin abbaa manaa hin qabdu. Homaayyuu yoo ani birrii gaafadhe kana sani naan jettu hin qabnuudha waan ishiin naan jettu. Namootuyyu lakki haga ishiin birrii na kennitutti hojii nan dhaaba jedheellee karoora akkasiisan yoon kanan baafadhu ta'e baay'ee sodaachaa ture. Namichi mana san dhufu yookaan ollaan namichi ollaatu jira. Ollaa san namichi ollaa san jiraatu mucayyoo hiriyaatiyyaa fooqirraa darbee ajjeesee tura. Ergasii illee erga mucayyoo sun fooqirraa darbamtee duutee kan dhuftellee ji'a 2 keessatti bakka ishiin dhayite nan dhabe. Yoo dhufeyyuu mana san kan dhufu yoo ta'e yoo ani arge akkasumaan girgiddaa rukutaa. Kanaaf jecha immoo yoo ani hojjedhus jedhe yookaan mootuyyuu ejensii illee na fidi nan jedhu yoo kanan jedhu jedhee karoora akkasiisan baafadhe yookaan irrattuu rakkoo du'aan irratti geessan jedhee sodaachaa jiraadha kan tallituun jettu baay'ee boosii dhugaa rabbi. Baay'ee ulfaataadha. Akkuma beektan jireenyi Beerut keessaa baay'ee ulfaataadha. Lubbuu keessa alattis kan baatan yoo ta'e hin ulfaata. Yeroo kanatti dolaarri hin jiru. Warri ala keessa jiraatanis ammoo rakkoo isaan keessa jiran ni beektanii. Osoo akka tasaatu hadagaan tokko irra gahee kan lubbuun isaanii darbu ta'e rabbi isinitti fidini kunoo akkuma firiijii keessatti ji'a 2 ji'a 3 ol taa'u kan reenfi namaa jechuudha. Kanaafuu haguma ta'een hagana irra tursiisuu osoo hin taane ji'a 7 guutuu irra tursiisuu osoo hin taane ji'aan waqqastanii birrii keessan irraa fudhachuudha. Kanaafuu mucayyoo tana akkuma du'aa illee akka gootaniif isin gaafadha. Rakkoo tana keessa ishii haa baasu jenna. Baay'ee ulfaata. Ana akka mataa kiyyaatti ka ji'a 7 miti ka ji'a takkaa yoo dhabe baay'ee natti ulfaata waan ta'eef viidiyoo tana hunda keessaniifuu sheer akka gootan maqaa waaqayyootiin waan isin gaafadha. Gaafa kun du'e akkasitti maal ta'e osoo hin taane yeroo jiranitti jireenyaan walii yaaduun baay'ee barbaachisaadha natti fakkaata. Kanaafuu viidiyoo waliif sheer godhaa.